sumayyaan fakkeenyaaf yoo dhufte balbala kana hoogeetti isii oseen jechuun hin daangeffanne murteeffate sababni isaallee maaliif ji'a meeqa guutuu lafaa ture jechuudha. Ji'a meeqa guutuu lafaa ture akira irratti harka kennee erga harka kennee ka'ee booda immoo jechuudha ammallee murtee isaa dhumaa murteeffate harka sumayyaatti kennuun sababa dogongora guddaa keessa seenee ashama harka fuunee jirtu akkam naga keessan fayyaa keessan achaa hojjettoota kabajamtoota maatii chaanalee kiyyaa kan taatan hundi keessanuu akkam jirtan akkuma beekamu waa'ee saidoo fi waa'ee sumayyaa Ayuu akkasuma baay'ee tokko miira keessa nama galchaa jira hedduu ulfaatee jira wantoonni dura raawwate amma immoo senayee keessa deebi'aa jira maaliif gaasan akkas godhe gaasan irli kirraa kaka'e miira dhiirummaa ani dhiiraa ani jegnaa ani maal jechaa kan ture hadha immoo jireenyi ilmaan isaa waggaa tokko guutuuf arguu isaa dhabuun hedduutti ulfaate baay'eetti ulfaate akka nama du'ee sabbaramaa kan jiru inni yaani inni murteeffate an otoo jiru ilmaan kiyya maaliif arguu dhaba ka jedhu sababa kanaan Ayuu hikaa buusa jedhe kaayeffate jechuudha. Waa hunda caalaa lala ilma caalaa wanni sitti dhaalu namoonni tokko immoo ilmatti hin safaatu ilma tokkoffaa akkitti guddisan wallaalanii booda immoo itti ilmumuu fi kanan hin jiraa miti garuu inni immoo Ayuu caalaa ilmaan filate dhugaadha ilmi waa hunda caalti ilmi bor harka si qaba ilmi gaafati kufte bor harka si qaba har'a Ayuullee nama dhaluu danda'u Ayuun dhaltullee irraan fagaatu garuu immoo ilmaan isaa tana sumayyaan illikii hama keessa galtee akkas goosifte jechuudha garuu carraa sumayyaan qabdu tika fayyadamtu carraa kana qofa jechuudha saidolleen carraa kana qaba sumayyaalleen carraa kana qaban jechuudha inni carraa kenneefii jira Ayuun hikaa hiike taananii sumayyaan hin deebiti isuma beekamadha tokkoffaan sumayyaan maaliif jibbite ilmaan kiyyaa jettee jirti beekaa sumayyaan nama cimtoodha amma carraa kana qofatti fayyadamti yoo dhuguma jabduu kan taate sa'aatii kanatti carraa kanatti fayyadamte abbaa manaa isii wajji jiraachuu dandeette yookiin immoo tuyyu Ayuun immoo iddilee qabdi jechuudha gaafa kana gaaf sumayyaan ani saidoo sin barbaadu jettee heeyyamte inni asitti sumayyaan barbaadu sumayyaaleen asitti san barbaadu garuu jidduu kanatti eenyu carraa qaba Ayuudha. Ayuun akkuma dura qaaxiraa buuftee halkan guyyaa hamaam jaalala odoo hin taane barameeshi hamoomii mallaqa qabdi waan ta'eef namni yeroo mallaqa argu ijaa gurraan qabu jaamaadha isin egalee waan akkasiiti garuu iddoo ulfaate saidootti baay'ee baqa hin boo'e dhugaa jechuun baay'ee ulfaataadha maaliif dhiirri waan xiqqoon hin boochisu inni gaafa dura intala kana fuudhu miliyoona 2 gannaqee fuudha gifiidhaa badram yoo gafan immoo bar nama dhaqqabdi yoo gafan nama dhaqqabdi wanni intalli kun isa lafa addunyaa kanarratti isan goonni ni mun jirtu akkichi as deebi'ee mana hin bichisiiste achi as deebi'ee baqa lifiiti azaaba addunyaa gubbaa argee jechuudha inni ji'a jahookin torba keessatti jechuudha waan sumayyaa wajji waggaan kun awway jiraate hin argin guyyaata kan argin isheen immoo sakandii muraasa keessatti saduu namoonni sana akkas godheef isiin otoo nama biraa jaalatu saidoo waan jaaladhe jettee murteeffatteef waan akkasii dalaguu danda'e ergitti seen immoo keessaa ba'uun hin ulfaata as deebi'ama immoo ilmaaf hin ulfaata baay'ee cinqamee jira of maal isin dhiirri jechuudha maalumatu isin cinqe bar dhiirri keenya arsiin keenya kun jechuudha dubartii takkittii duraasan kunuunsitee guddifachuu horachuun beeytu lamaffaa fuudhuuf gaafa bultii akkas hin jiraa miti qabeenya mallaqaa godhattu seeruma dhiirri arsii jechuudha qabeenya mallaqa yoo xiqqoo godhatte akkuma arsiitti waluma galattu bakka hamma qabeenyi isaa sun bittinaawu dubartii lamaffaa fuute gaafa dubartii lamaffaa fuute immoo qabeenyi inni duraan qabu suni ni bittannaa amma namni ilmi yoo dhalate riskii wajji dhalate jedha wantoota akkasii godhata namni immoo keessatti ilaalu jechuudha gaaf dubartii lama dhufte tokkoffaa qanyee dhufaa jibbaa dhufaa bakka dubartoonni lama nama Ayuu fi Sumayyaan hedduu odoo wal bira jiraatanii xirri gootee ajjeefti beekamaadha amma fakkeenyaaf laala Ayuu yeroo hundumaa
dubartii saidootti haasoftu dubartii saidoo bira dhuftu yookiin mana fakkeenya manuma ayyuu yeroo dhufan ayyuun akka sareetti nama nyaatte jechuudha. Gaaf kan sa'aadan dhengadde dhufte otoo abbaan roozaa jiru ishee biratti qabdee reebuun suni baqa saree jechuudha. Jiraameti akka sareetti nama nyaatte jechuudha. Baqa kana ka jireenya jaalalaa keessatti dhiibbatu dhufa. Jibba baqa jiraameti ajarri fakkeenya saidoon yuutuubaroota keessa Oromoo keessa isa obsaateechino mucaan tokko leessus Afrikaa jira hangafoota Oromoo kan ta'e yuutuubaroota keessa nama sadii tunin warra sanias abdiin fa'allee hundi isaaniitu warra sanias dhufe Sumayyaan jechuudha. Yeroo saniif saidoo duuka nama taaggalaa ture sinigalee har'a inni maaliif niitii kana gadhiisee isii waa hojii dabarse beeka rakkina duraan isii hojii dabarse isirraa keessa darkaa kana ga'e isiin nama akka dhiirati bere galtee gaaf ji'a tokko mana bittee maaliif bakka nama akkamii akka taate agarsiiste jechuudha. Inni immoo dubartii akkanaa tana hin gataa ka jedhutu miira keessa isa galchaa jira. Carraa filatee bakka dadhabee mee lafa kanarra mee lafti saidoon Sumayyaa jedhee nakil hin jiru. Fakkeenyaaf yaaman gisee 3 moo 4 deebi'ee hasaba xayyaaran gisee tokkotti qarshii Itoophiyaa 70 gisee takkatti jechuudha. Sanuu eessa ka asii achi deemu na fakkaata. Ka achi as deebullee akkasuma zuurii 3 moo 4 deebi'ee saidoon. Maaliif nama akkanaa kana dubartii akkanaa kana namoonni hedduun hawwii Sumayyaa barin qabu. An fakkeenyaaf saidoon odoo gadhiise namoonni hedduun hamoommatanii warri Sumayyaa hawwan jiran biyyootuma faranjii jiraatanii. Ijoollee hedduu miti ka isii deeggaraa jiru. Ijoollee hedduu miti namni Sumayyaa wajjin ollaa Sumayyaa ta'anii dalagoo keenya dalagana fakkeenyaaf yuutuubii dalagana. An fakkeenyaaf Sumayyaan tiktookiin dalagdu yuutuubaara jechuudha. Sababa Sumayyaatiin gaafa dhiyoo namoota meeqa mana bitate. Sababa isii mana tokko bitte beeksisa qofa goote sababa saniin jechuudha. Nama meeqa isii dhufe nama 15 jarana saidoo sababa saidoolleen achirraa ka'e mana isaan illee morka isii ka'ee bullaa sanitti bite ammallee Ayyuudhaaf oollaan kuni biizinesa okay biizinesna jechuun hojjechuun rakkoon gamu garuu namni tokko gaafa si jaallatu haala amala kee hojii isii amma Sumayyaa hojii isii hedduu jaalata namoonni jechuun hordoftoonni chaanaalii isii biyyoota irra guddinni kaasii hordofa wayi biyya keessa biyyoota faranjii irraa biyyoota arabaa irraa biyyoota garagaraa irraa. Kanaaf Sumayyaa yoo saidoon gadhiise sakandiin turtu garuu saidoon carraa kana kenneefi ani hin beeku isin immoo du'aa godhaaf akkas isin jechuu barbaada. Viidiyoo kee asumarratti dhaabaa. Viidiyoo saidoo kan laale hedduu nama gaddisiisa seenaawun odumaa jiru garuu wanna tokko itti yaadanii hojjechuu fi itti yaadanii dhabuu hojjechuun garaagarummaa akka qabu akka miidhaa sirraan qabu ati qabeenya qabaatte amma feete qabaatte miidhaa guddaatu sirra ga'a. Balaan intala Ayuu jechuudha ilmaan isaa dhabsisiisuu deema. Sumayyaa namallee taana warqeedha. Ilma lama qabaatte miti 10 yoo qabaatte diyaasbooraa isii fuudha maal jettan jedha warra hamoommatee isii eeguchora dhala akkana argatanii eenyumtoonnis isin nama biizinesa guddaa qabdu. Kanaaf saidoo nama murteen inni murteeffate Ayuu gadhiise gara Sumayyaatti. Isin immoo hundumattuu jechuun namoonni koomentii fakkeenya warroonni koomentii barreessitan maaliin isin jechuu barbaada hunduu nuuf walqixa. Ayuullee Sumayyaallee nuuf walqixa waa tokko faayidaa nuu qabu hin jiru. Kanaaf koomentii badaa kan barreessine teekkan.